Rabbiin biyyeettaa salphisuu, rabbiin kan jannataa isaa godhuu, jannataan isaa qanananiisuu, musliima ta'ee kiristaana ta'ee allawaalem wallaa hin beeku. Ijoolleetu feesbuukii irra olii gadi oofaa jira. Ijoolleetu feesbuukii irra abdii geetaachoo fa'aa moonetii fa'aa namoota baay'eetu poost gochaa jira. Isaan hin beeku, ani hin beeku wallaa yeroo jalqabaaf hin argee osoo makiinaadhaan deemaa jiru jechuudha. Sa'aatii 6 dura onlaayinii irra jira. Sa'aatii 6 dura onlaayinii irra jira. Adaamaadha osoo gara Finfinnee deemaa jiru jedhanii warroonni kaan immoo Bishooftuudha osoo gara Finfinnee deemaa jiruutu lubbuun isaa darbeedhani makiinaa masaatittiin galagaleedhani makiinaan isaa feesbuuk irratti arge akka muka wayiitu irratti galagalee natti fakkaata. Ta'ee dhaqee mukatti diree ta'ee allawaaleen rabbitu beekaa jechuudha. Rabbiin kan jannataa isaa godhu rabbiin biyyeettaa salphisuun jedha malee wallaahi musliima ta'ee kiristaana ta'ee hin beeku rabbitu beekaa. Dhugaa rabbii duutii yeroo ammaa kuni du'a baqqaa otoo itti yaadin otoo ittiin beekin namatti dhufuudha. Rabbiin namaa eegu hunduma keenyayyuu rabbiin nu haa eegu malee balaa akka tasaa du'a akka tasaa rabbiin nu haa eegu hunduma keenyayyuu wallaahi laasim. Mucaan kuni amma lakkoofsa maatii isaatii dhabani. Mana qorichaa ofuma lubbuun isaa darbee jira. Mana qorichaa geessanii jiru jedhanii anis barreeffaman dubbise feesbuukii irraa garuu lakkoofsa isaa dhaban jedhani. Lakkoofsa maatii dhaban jedhani maatiin isaa amma ammaattiin dhageenya isaati amma ho'aa kanatti ijoolleen gadda dhiisaa artiin argee jechuudha. Ijoollee waan hin fooloo godhee fi qabuuf iyyuu narra bu'aan naqee ilaala jechuudha. Abdii keetaachoo fa'aa kana waan dhugaa gadhiisuun sobanii sanii fi argee jechuudha. Isinillee arguu dandeessu. Wallaahi maatii isaa barbaadaa jiru. Maatiin illee amma ammaattiin dhageenyeedhanii isaan eessaa dhaga'uure bakka dhaga'anii hin qabanii beektu miti. Lakkoofsa maatii isaatii barbaadna jedhanii barbaadaa jiru malee dhugaa rabbii hin hafne makiinaan hin cafallaqamtee akkuma isin tambalalii irratti argitanidha. Makiinaan iddoon tokko nafne dhugaa rabbii dhiiggi isaa achi ol faca'ee natti fakkaata. Samaa'itti ol faca'uun isaan oolee dhiiggi makiinaarra guutee jira. Egaa kun akkasitti lubbuun isaa darbee jira. Yeroo ammaa kana baay'ee ulfaata dhugaa rabbii jireenyi baay'ee ulfaata dhugaa baay'ee tokko bakka yoo rabbiin kadhattan yoo du'aayee godhatan malee du'aayee godhachuudha malee yoo rabbi keessa nu baase keessa nu haa baasu malee barree ammaa kun baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbiin isiniin jedha kun otoo hin beekamini fayyaasaa nagaa sa'aatii 6 dura nagaadha maatii isaa bira akka du'uun beeku hin dhukkubsanne utuu bakka dhugaa rabbii sirbaa hacee sirbaa deema argitaniittu isin argitanii feesbuukii irratti ijoolleen tiktookii isaa maxxansitee turte. Yaa rabbii kiyyaa ati nu oolchime sababii nu oolchati yaa rabbii kiyyaa wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Intini tiktookii maxxansanii turani tiktookii isaa kun akkasin argitan daa'imadha ola deemaadha. Tiktookii isaa maxxansaniitu akkas jedhamaa jedhan naqeen ilaalle garuu dhugaa ofumaan fooloo gochuudha qamaalan godha isaa du'ee duraanoon argine. Duraanootu inni jiru fooloon goone argee amma maal gochiin barbaacha dhaqadee hin dhiise dhugaa rabbii yoo barbaaddanii koomentii jalatti naa gaafadhaa tiktookii isaa isinii maxxansaa ijoolleen barreessite gadhiiftee jirtani garuu hin dhanne dhugaa rabbii ani footoo kana kan hin fidee iyyuu wanni irraan fidee feesbuuk marraan fidee malee naqeen ilaalla naqu dhugaa rabbii ani feesbuuk irraa ijoollee moo footoo fiffida malee ani nama jala deemee fooloon godhu maaliif yeroo fayyaa fooloon goone amma immoo maal gochiin naqee du'aa fooloo godhare. Dhugaa rabbii hin naqu jechuudha. Yoo barbaadan isiniif hin kaa'u ijoolleen tokko naxxu laaluu waalaa kana laaluun nama intini jettu waan ta'eef footoo isiniin kaa'u rakkoo hin qabu malee wallaahi du'aa godhadhaa ijoollee keenya inni du'e sila du'e wanti godhamu hin jiru. Bakka ammuma rabbiin nama jiraachisa jedhee ammuma rabbiin nama nyaachisa nyaatanii du'u nu hundi keenya iyyuu hin duunaa nuti hundi keenya iyyuu biyya lafaa kanarratti duuniyaa kanarratti hin hafnu. Rabbiin nama keerii dalagatee waan gaarii hojjetee addunyaa kanarraa darbu nu haa taasisu malee hundumti keenya iyyuu hin hafnu hin duunaa. Garuu immoo balaan akka tasaa kun utuu sin dhukkuminii utuu umuriin kee hin ga'inii utuu wanti baay'ee ganaasii hafee jiru rabbiin karaatti sin hambisin dhugaa rabbii. Rabbiin karaatti nama hambisin dhugaa rabbii. Duuma akka tasaa balaam akka tasaa maatii keessanirraa isinirraa obbolaa keessanirraa biyya keessanirraa ganda keessanirraa rabbiin isinirraa qabu dhugaa rabbii. Kana kan nurraa qabu immoo du'aa godhachuu rabbiin kadhachuu afaan beeknuuni inni waaqa isaatti amanus waaqa isaa kadhachuu inni
rabbi isaatti amanus du'aa gattaa godhachuu yerootti salaata raawwatan gatta'aatii du'aa godhadhaa daqiiqaa tokko daqiiqaa lama rabbiin isiniif dhagaa waan ta'eef kaleessa dheengadda isin jiraachisee jira ammas darbee kan isin jiraachisu isadha kadhannaa malee ilmi namaa tokko fayyuu hin danda'u dhugaa rabbi yoo du'aa hin godhatiin kan si milkeessu addunyaa kanarra du'aa'edha wallaahi kan si milkeessee amma yoo wanaatti si wajjin jiru kan si gargaaree fayyaa guutuu si kennee maatii kee fayyaatii si kennee akkati sammuu nagaan teessee dalagattu akkati bakka boqonnaadhaan teessee dalagattu kan si godhu rabbiidha. Rabbii tokkicha qofaadha jechuudha. Ilmi namaa faayidaa tokko illee hin qabu. Yoo dhukkubsattee mana qorichaa dhaqxee rabbiidha kan qoricha sana keessa goree dawaa sii godhee qoricha sii godhee si fayyisu rabbiidha. Yoo rabbiin keessan jiraatin hin fayyitu jechuudha. Kanaafuu du'aa godhaa isiniin jechuun garuu dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokko nama dhibaa jechuudha dhugaa rabbii. Ani hin beekuun baay'ee dhibarraamaa kun baay'ee tokko hammaataa baay'ee tokko bakka dhugaa rabbii. Du'aa godhaan isiniin jedhaa hundumti keessan iyyuu du'aa waliif godhaa wadaraa waliin jibbinaa namni tokko faama wal jibbaa waliin jaallatu wal balaaleffataa waliin balaaleffatina waliin jibbina nama taatanii waliin jibbinaa wal kabajaa. Ulfina waliif kennaa maaliif jennaani saatiitti duunuun beennu kaasilas dhugaa saatiitti duunuun beennu maaf wal jibbinaa wal kabajaa namni tokko suma nama hojii hojjetatu suma namni taffee geeffee gufaa walitti naafee wal jibbuu danda'a waa baay'eetu jira addunyaa kanarraa waa mati humna keetiin hojjetattu faa namni sitti naafee si cufaa siin oodaa waa baay'eetu jira hin beektu hundi keessanii jechuudha haala ilma namaa kun biyya lafaa irratti naftan waan ta'eef warra akkasii kun akka duutan beekadha namoonni tuffatina namaaf kabaja kennaa namaaf bakka kennaa ilma namaati atis nama innis nama waan ta'eef nama tokko hin tuffatinaa kabajaatii wajjin jiraadhaa isiniin jedha. Akkasii haasaa baay'ee isinitti hin dheeressu ijoollee keenya baay'ee tokko rifadhee dhugaa rabbii ani har'a argee ijoollee eessaa akka inni ta'e hin beeku Oromoo ta'uusaa garuu nan beeka maaliif jennaan ijoollee Oromootu poosti gochaara waan ta'eef moonetiin faan hin beeku isin beekuu dandeessu gaan hin beeku dhugaa rabbii isin beekuu dandeessan har'uman argee humaan ijoo har'uman arganii takkaan agarree isin argitaniitu ta'uu danda'a. Hundaafuu jechuudha lubbuu isaatiif du'aa godhaa kan jannataa haa ta'u sila du'e waan ta'eef wanti godhamu tokkollee hin jiru. Akkasii ijoollee keenya yoo isinitti tole laayikii godhaa yoo isinitti tole qofa jechuudha. Dhugaa rabbii dabbaramaan hojjechaa jiran jaaladhani viidiyoo du'aarraa hojjechuu hedduu bakka dhugaan se'u mucaa tokkorraa al tokko hojjedhe soba ta'e kan ammoo abdiin faani moonetiin faa waan gadhiisaniif irraa hojjedhe malee. Ijoolleen keenya sobanii waan sobaa gaddi dhiisu waan jibbaa namarraa qabanii fi waan sobaa poosti godhu beektanii kanaaf waan du'aarraa hojjechuun jaalladhu. Kanaafuu jennaanii hundi keessanillee galatooma ulfaadhaa nagaan turaa daraa rabbiin isin haa eegu bakka jirtanitti du'aa godhadhaa isiniin jedha.